Akkam jirtan hordoftoota koo nagumaa ayyaanni nagumaan darbeemi hanga dhumaatti yoo hordoftan odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa gaa hanga dhumaatti yoo hordofuu dandeessan Itoophiyaan biyyaalee ardichaa hojiilee investimentii bu'a qabeessaa fi mijatoo ta'an keessa adda duree ta'uun ishee himamu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed giddugaleessa soorata Tasfaa Birhaan 20ffaa Finfinneetti eebbisanii hojii jalqabsiisuu isaanii akkasumas atileet Tigist Asaffaatiif buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti har'a simannaan taasifamuu fi odeeffannoowwan kanneen biroos argattu hanga dhumaatti akka nooliin turtaniif kabajaanin isin gaafadhaa turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed giddugala soorataa Tasfaa Birhaan 20ffaa Finfinneetti eebbisuun hojii jalqabsiisaniiru. Giddugalichi kutaa magaalaa Gullalleetti kan ijaaramedha. Dr. Abiy ayyaana masqalaa kaleessa kabajamee oole sababeeffachuudhaan kantiibaa Adaanech Abeebee waliin ta'uudhaan lammiilee dadhaboodhaaf maaddii qoodaniiru. Dhimma kana wajjin wal qabatee jiraattota magaalaa Finfinneetiif kennaa bara haaraa dabalataa akka ta'uuf giddugala nyaataa Tasfaa Birhaan 20ffaan eebbifamuu kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Kabajamoo muummicha ministeeraa keenya maqaa fayyadamtootaatiin onneerraa galateeffachuun barbaadas jedhan aadde Adaanech. Giddugalli nyaataa kun kutaa magaalaa Gullallee naannoo Qacanee Madaaniyalam jedhamuun waamamutti kan ijaarame akka ta'es himan. Jiraattota humna hin qabne 500 ol ta'aniif guyyaatti al tokko nyaata madaalawaa dhiyeessuuf kan danda'u ta'ullee eeraniiru. Walumaa galatti giddugalawwan nyaataa 20 magaalaa Finfinneetti argaman irraa jiraattonni magaalaa Finfinnee 35,000 caalan tajaajilamaa jirus jedhaniiru aadde Adaanech. Mul'ata keenya qoddachuudhaan giddugala nyaataa Tasfaa Birhaan 20ffaa baasii birrii miliyoona 47 kan nuuf ijaaran abbaa qabeenyaa Tokkummaa Star Business Group kan ta'an obbo Tokkummaa Fiixee akkasumas fayyadamtoota itti fufiinsaan nyaachisuudhaaf giddugala kana kan nurraa fuudhan hundeessaa faawundeeshinii Buzualam Taaddala obbo Buzualam Taaddala maqaa fayyadamtootaatiin onneerraa galateeffachuun barbaadaa jedhaniiru kantiibaa Adaanech Abeebee. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jila biyyaalee Afrikaa garaagaraarraa sagantaa torbee tuurizimii Oromiyaa bara 2016 irratti hirmaatan waliin mari'ataniiru. Mariin isaanis dhimmoota hariiroo uummataa fi biyyaalee naannawaa daldalaa fi haala waliigalaa naannawaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu odeeffannoon waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Sagantaa torbee tuurizimii irratti jilli biyyaalee Ruwaandaa, Keeniyaa fi Yuugaandaa irraa walitti baba'een sagantaa akkanaa walitti dhufeenya uummataa gama hundaan daran kan cimsuu fi misooma walootiif carraa olaanaa kan uumu ta'uu eereera. Fuuldurattis qabeenya beeksisuu fi fayyadamuu akkasumas faayidaa gama hundaatiif oolchuun haala danda'amu irrattis waliin hojjechuudhaaf fedhii fi qophaa'ummaan akka jiru himameera. Kuni kana nuti jiru Itoophiyaan biyyaalee Afrikaa hojiilee investimentii bu'a qabeessaa fi mijatoo ta'an keessaa adda duree ta'uun ibsameera. Business Insider Afrikaa bu'aa qorannoo baaseen biyyaalee hojiilee investimentii irratti yoo bobba'an bu'aa qabeessa ta'an jedhee tarreessee baaseera. Haaluma kanaan Itoophiyaan biyyaalee Afrikaa 10 keessaa sadarkaa jalqabaa irratti biyya hojiilee investimentii bu'a qabeessaaf mijattu ta'uu eereera. Itoophiyaatti aansuudhaan Cote d'Ivoire, Yuugaandaa, Naayijeeriyaa, Senegaal, Ijipt, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Morookoon wal duraa duubaan biyyaalee Afrikaa 10 investimentiif bu'a qabeessa ta'uun eeramanidha. Biyyaaleen kunniin simannaa abbootii qabeenyaa investimentii irratti bobba'uu barbaadaniif taasifamu bu'uuraalee misoomaa mijatoo diinagdee hin raafamnee fi hammattoowwan to'annoo qaban irratti bu'uureeffachuudhaan kanneen sadarkeeffaman ta'uun ibsameera. Tajaajila lammummaa imala ofiitti deebi'u. Tajaajilli lammummaa waan lamaan oolmaa nuuf oolee jedhaniiru pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barreeffama dhimma tajaajila lammummaa irratti xiyyeeffate baasaniin. Kan jalqabaa dandeettiin gochuu uummata keenyaa hamma yaannoo ol ta'uu qabatamatti nutti agarsiisee jedhan. Shallaggii hanga waxabajjii 30 bara 2015tti taasifameen qofa hojii fi deeggarsi gosa adda addaa sagantaa tajaajila lammummaatiin argame
birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 63 fi miiliyoona 400 oliidha. Kan lammataa ammoo duudhaa humneessoo uummata keenyaa sababa adda addaatiin adda citee ture akka deebisnee gonfannu karra nuuf baneera jedhaniiru. Labsii tajaajila lammummaa booda humnoota waloo duudhaa uummataarraa madaqan 3 gara hojiitti galchineerra. Imala hawaas dinagdee uummata keenya jijjiiruu keessattis jabinaan nu utubaa jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Shimallis ergaa dhimma tajaajila lammummaa irratti barreeffamaan dabarsan kanaan guutuusaa qophii biroo keessatti isiniif dhiyeessa. Inni daawwattan kun eessadha jettanii yaaddume? Kan daawwattan kun Gorgoraadha. Piroojeektii galii maaddeen biyyaaf jedhuun naannoo Amaaraatti yaada misoomaa hooggansa jijjiiramaatiin hojjetamedha. Hojiin misooma naannoo Amaaraatti haala miidhagaa ta'e kanaan hojjetame kun uummata bal'aa kan fayyadudha. Turistoota biyya keessaa fi alaa hawwachuudhaanis galii olaanaa argamsiisuu kan danda'udha. Finxaaleeyyiin Amaaraa hojiiwwan misoomaa fi guddinaa kanneen fakkaatan akka gufataniif ergamtummaa diinaatiin socho'aa jiru. Garuu ammoo gufachiisuu hin danda'an. Gufuun uumaa jiran hanga tokko miidhaa geessisuunsaa waan hin oolledha. Sochiin finxaaleeyyiin naannichaa hojiiwwan misoomaa akka gufataniif baatii hagayyaa darbeerraa eegalee taasisaa jiran raayyaa ittisaa gooticha keenyaan qolatamaa jira. Uummanni naannoo Amaaraatis raayyaa ittisaa maddee hiriiruudhaan kaayyoon diigumsaa finxaaleeyyii galmasaa akka hin geenyeef socho'aa jira. Qindaa'uudhaan humnoonni caasaa mootummaa keessa taa'uudhaan finxaaleeyyiidhaaf deeggarsa taasisaa turanis akka adabatan taasifamaa jira. Waan ta'eef fuuldurri Itoophiyaa gama hundumaanuu abdachiisaadha jechuun ni danda'ama. Qulqulluu Abuna Salaamaan boqotaniiru. Qulqulluu Abuna Salaamaan dhukkubsachuun hospitaalatti wal'aanamaa otoo jiranuu har'a akka boqotan odeeffannoon Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaarraa argame mul'iseera. Abuna Salaamaan bara 1934 naannoo Tigraay magaalaa Maqalee iddoo Ba'aataa Lamaariyaam jedhamuun beekamutti kan dhalatan akka ta'e himameera. Dhumarratti fiigicha maaraatoonii Berliin 49ffaan riikardii addunyaa fooyyessuun kan mo'atte atileet Tigist Asaffaaf buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti har'a simannaan taasifameera. Ministeer Deetaan Ministeera Aadaa fi Ispoortii Ambaasaadar Masfin Charnatii fi Pireezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii gargaartuun Koomaandara Atileet Daraartuu Tulluu buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa taasisaniiruu fi Atileet Tigist Asaffaa riikardii kana kan fooyyessite maaraatoonii dubartootaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 11 fi sekondii 53 keessatti xumuruudhaan akka ta'e ni beekama. Hordoftoota koo waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Yeroo biroottis odeeffannoon kanneen biroo qabadhee dhufuun isin dhiyeessa. Fayyaa ta'aa, nagaatti.